orderii itti kennamu nama ga'eessa gahamaa fi gaarii adda baasitti kennamu waaqayyo ijoollee xixiqqootti kenna. Fakkeenyaaf akkoo baaybiliitu hin ajjeesin, hin hatiin, hin sagaagaliin kan jedhu daa'imaan jedhaara moo waaqayyo warra ga'eessa umriin isaanii ajaja kana taqabbaluu fudhachuu danda'u jedhe. Warra waan kana adda baafachuu danda'u jedhe waaqayyo. Dhugaadha sadarkaa sanatti warra ga'eessaaf miti ree? Yes. Amma ijoolleedhaafis immoo waaqayyo ordarii kenne qaba. Ijoolleen abbaa fi haadha ishee kabajju. Biraan kun gartee ordarii inni kenneef kanadha. Garuu ijoolleen fakkeenyaaf waan hamaa fi gaarii adda hin baafanne haadhaaf abbaa ishee kabajuu dandeessi. Ganaa ijoolleen umurii tokko lama. No, hin dandeessu hin beektu waan ta'eef. Ijoollee gaafa jedhu ijoollee xixiqqoo daa'ima akkasii miti kan jechaa jiru achitti haadhaaf abbaa ishee kabajuu kan jedhu. Inni ijoollee kan jedhamu waggaa 19. Addaamikoo is older. Oldiidhuma ta'eeyyuu addaamimmoo hin beekuu dabar. Beekumsi isaa ga'eessummaan isaa amma inni irraa jalqabe akkama fakkeenyaaf. Maal jette? Na dhageessu miti. Addaam yeroo waaqayyotti dubbate is not a kid. Ijoollee miti Addaam. Ga'eessa ta'uusaa kan nutti mul'isu. Sammuun isaa garuu ammuma ijoollee waggaa 7-8 illee waa addan beekunni. Ijoollee waggaa 7-8 hin godhin yoo jettee waan sun hamaa ta'uu hin beekti. Ustaz. Addaam garuu hin beeku. Kanadha rakkoo garaagarummaa jiru bara. No. Yoo akkas jenna ta'e authority waaqayyo declare godhu disvalue no gochisiisa. Attamitti jedha. Addaamikoo when is called, he was called for authority. Nama bara waaqayyoon jennu kun dogongora macaafa keetti barreeffamedha jenna malee nuti waaqayyo takkas godhe nama si jammirkoo waaqayyo kana godhe. Dhaggeeffadhaa akka wangeela keessatti dogoggorsuuf yoo ta'e garuu akkuma wangeelaatti yoo fudhattanii tokkoffaa Addaamii wallaalaa miti. Maaliifi uumama kana hundumaa waaqayyo akka inni isa hoogganuuf nama uumamedha jechuudha. He was a wisdom. Yeroo sana irratti akka hoogganu miti kaa. Yeroo sana irratti hoogganee dhameetti hin kennamne. Itti kennameera yeroo sana. Akka bulchituuf jedhama. Maarree he was walking through the garden with God. Miti? Maalidha purpose Addaam uumamuun purpose isaa maaliif ture? Waaqayyo maaliif nama uume? Namoonni hin uumeef moo? Yaa. Si jammirkoo eegaa ture akka achi keessatti eeguu jedheetu jedha boqonnaa tokko faarratti. Exactly. Eeguu jechuun maal? So isan jedhee amma purpose Addaam uume. Purpose sanaaf uume jechuun yeroo sana irratti Addaam kanan beekaa jechuudha miti bara. Fakkeenyaaf purpose waaqayyo ilma namaa uume akka quraana keenyatti akka isaaf sagannuufidha. That means namni otoo umriin isaa hin gahin dura waaqayyoof hin sagadan beeka jechuudha miti. Erga umriin kee geeti purpose sana akkuma jirutti waaqayyo godhee osoo jiru jechuudha. Okay. Amma koonaaf isin yaa concept understanding goone waa'ee Addaam irratti iyyuu we are not on the same page. So isin amma ustaas kan isin amantan Addaam kan inni uumameef Rabbiif sagaduudhaan malee waa'ee authorityidhaan miti isin. Wanta akkasii nu biraan maan jiru waa'ee isa kanaa dhiisa waa'ee macaafa irratti waa'ee quraanaa irratti miti. Waa'ee quraanaa irratti nuti. So ammayyuu jechuun inni waaqayyoon inni waaqessinu waaqa biraan fa'aa wajjin iyyuu inni isin waaqessinu adda addaa jechuudha. Isatti dhufna qoy. Bira qoy isatti dhufna. Deemaale nama beekaa turreedha kan akkas goota si. Akka warra dubbii toopikii jirtu gochuu barbaaddu. Yoo kanarraa dabalu jette dabarree gara du'aatti deemna rakkoon tokko hin jiru malee. Akka kaddiitti wal kan dabarru. Walitti deebina gara hojiitti hin beeku konkolaataa keessa hin jira achi gahee hojii argate isinii wajjin haasaa. Kabaja guddaa jaalala guddaa isinii qaba ulfaadhaa galatoomaa ishee. Galatoomaa waan amma isin sirriitti dubbise kottu ishee walirraa maa barannaa malee ani si amansiisatti amansiiste akka baanu miti. Kabajamaa naa jiraadhaa ishee. Obsi jirta? Abiin murte assalamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أستاذ؟ فيا كيسا نقوما؟ جبتوا فيا خبدني. جنجباتو؟ جنجبا الحمد لله ما كم سني. بقى جراتني. آمين والمان أستاذكم. ما شاء الله. मैं जो लेकर के वसीती जो लेते थे कोचर थे फकाटा ऑप्सी ब्रांच रहते बाबा तो यार
Gaafadhu ustaaz Abdii waa gaafatti. Yookiin immoo si haa gaafatani. Urjii kan jettu tokko jala turte mee ol darbadhaa. Ergatuun oolan yan ilaaluu danda'an jira. Isa cookii noo midhaama. Cookii. Dhiisi tana anatu fiiloo takka irraa baase ammaan duraa wayii. Wal beektu ayyaa isaani irra dargee jira. No, itti deebise itti haasaa ani qaata quufeesiidha. Dubaraayi. Dubarallee taa akka ajaa'ibaati beeka dhugaa kan rijaal. Sagaleen siituu barsi baareessiti. Jookee. Maatii gooftaa Yesuus Kiristoos akkam jirtan ooltanii bultanii? Dhaqalaas kaa dubama ooyu madii. Ooko Nagaa koo. fayyaa jirtu? La ilaha illallah. Ustaz Farhan, annuti nagaa qabna. Galata Rabbii Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ga'u kunoo guyyaa kana qilleensa gaarii nuu kenne akkana nu eega. Kallatti arfaniinuu Yesuus Kiristoos fayyaa nuu kenne. Ameen jedha. Ustaz Farhan. Cufattani ustaaz. Ustaz Farhan Cufattani tuyyoo. Iduma na qabalchiistee yaa. Anoo sagalee mashaakee mataa jira taa'etaniin maashaa Allah. Nakkaa keetiin. Viidiyoo baasin hunduu amma isin hunduu bayaa egaa amma ustaas baya. Maratatta. Waggaa lama booda. Nu maratachuuf immoo. Maal jettan? Nu maratachuuf immoo hin jedhe. Yesuus yoo harka kaaftanii fudhattan inni dhugaa jireenyaa karaa hojjetta isin filadha. Galladda. Eeka amma baye kunuun bareeda. Mee bayaa isin hunduu? Qo'ee sitti hin deebi'a bakka isa immoo diddiqadhee dibadhee dhufa qo'e. No akkanuma wayya. Laakiin barbaachisuu keessa namaatii beeka filatan gubbaa miti. Maarraati keessa filachuu deemta moo keessa seentee keessa teessaa akkam taata keessatti mana ijaarratta moo goojjoo wayii? Ilma namaa amala filatan malee amalaa fi yaada isaa malee bifaaree yaa amee isin hunduu. Yaada isaa maal gootaree yaada isaa keessa seentee argitaaree amalli silaa gubbumatti mul'ata amala keessaa namni keessatti waan barbaade dhooffatee gubbaan mul'ifata waan gaarii wayii. Adeemsumaan bartaa mala. Adeemsa duba keessatti mana ijaarrattaare. Maallaa fayyadaree qorqoorroon yoo jallisee wannaan kun nagari hin qabne. Oh, gubbaan kun qorqorroodha jedha namni. No, keessi qorqoorroo jechuun keessi qubna gara yoo hin qabne. Ati nagaa qabdoo fi. Ani galata gooftaa Yesuus Kiristoosii sa'aatuma daqiiqotumaan guyyootumaan jireenya kiyya ka bareedaa ta'a deemaara. Mee waa si gaafadhu. Ayyee. Ati amma dhugumatti Yesuus Kiristoos kuni nagalatoonfadhaa bakkatti jedhee qabaasa. Eessa argite ati macaafa yoo dubbiste mee naa himi. Attaatama sa'aatii daqiiqaa kana qilleensa baafattee fudhataattu duunni sii kennu baate eessa jiraattaree lubbuu sii ta'eera qilleensi kun. Ameen jedhe. Maali gurru? Waa hundarratti beektaa nuti aaminii tana dilas ittiin jarjarru adda baafannee tumaa aamiin jenna malee dilas akkasitti haraara aaminii tanallee hin qabnu haa ta'u mee suuta adda baafadhee tan jaa Yesuus. Akka rabbiin hin galateeffatture ati waaqa kan kee waaqa ardiif samii uume galanni si haa ga'u abbaa kiyyaa ameeni. Waan fayyaa nagaa naa kenniteef waan nagaa na bulchiteef kan nyaadhu kana eebbiste kanaa kennite galanni si haa ga'u hin jettu. Ani ni jedha. Sababni nuti jedhu isatu beektaa galata naaf galchaa ja'a. ربي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد جاء. ربي سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم.
نهدا اسني في الراهن كيبلا وإذا سألك سألك عبادي عني فإني قريب أجيب ربي دعوة فاجأني الداعي أنا قلا جروك سأبساي سمع ترجمانا ركنا متي أكو ما جافني خي ترجمانا متي سي ترجمان وديما هيك أوكي يا أكو ما جافني تنفس ميا فانو تاتي خمي أنا اللي سمع في خسلاي وقاني في قبرتن كيا أنا راسي قافة أنا دي هودان جرا دعائي خلتنا من خلتين كيبل جريني يا ربنا العالي تنافو ما يسوس هو إدون تكتين إني نخرت أنا دعائي سنيف كيبلاهي تكاهو قالتنا مالتي أوسي تربة كيسا أكنا جدان أكنا قرانا لالا أنني وانوندا أكسنينكو نلالتني جدان إني نوامدا إسنو كنة كناف سغلتي فنو في كنا هما كنني في دودن كنو كنا مكان إجا إسن نابني أنا ربا نادو أعرف جرين ناجي جرين أيجي نتيسي أما كنا مكان غلط نسي هاكو يا أبا جدان ما وبستك الرجل أكيد ما خماتي وسي تربة دي دم تكرر سنة ميتي سنار كأن اللي isuma kanaaf galateeffanna waan hunda isan nu godhe maal qabna zero خانة نقلت فدا جدو خماتي وسي تربة دي دم تكرر سنة ما ميتي في isuma أيه أستاذ فران دبني يسوع جراتي نقلت فدا جي ماتي وسي نبلتي تاني جدو تربة دي دم تكرر سني ودي باي ودي سامبي مال قدا نقلت فدا جدسا waan hunda waan uumeef na galateeffadha waaqa keessani bulchaa keessani jedhaan hin jenne giifta akkas hin jedhu akka jedhu torba digdamii tokko irratti fedha abbaa kiyya isa waaqa irraa jiru nama dalage malee ilaali fedha abbaa kiyya isa waaqa irraa jiru nama dalage malee yaa goofta kanaan jedhu hundumtu mootummaa waaqayyoo itti galamiti guyyaa isa dhumaa san yaa goofta maqaa keetiin raajii garaa garaa hin dalagne yaa goofta maqaa keetiin hafuura hamaa hedduu hin baafne naan jedhu ani immoo matumaa isin hin beeku narraa fagaadhaa si warra hamaa dalagduun jedhaaniidhe. Kun akkana jaa duba ati akka ati waan hundanaa uume nagalateeffadhaa jaa jedha. Amma sii ta'ee mucaan. Akkasuma jedhaa raabe anillee yaa obsa illee fudhattanii jiran. Fudhadhee galee amma. Allahu akbar. Obsee miti ulis illee fudhannaati amma siftee jira kunno ustaazni banee jira bar viidiyoo illee. Obsee bareedduu tiyya. Dhiisi obseedhaati amma. Mee dhiisi obseedhaati. Amman tana duba akki ati jettee fi akki macaafni jedhu suni dhiiroo garagara akkam goonamee. Ara macaafni bakka isa galateeffachuu qabna nu hunduu homa takka abdii wayituu hin qabnu waaqa kennaa sagaduuf galateeffattuu malee. Tole ani Yesuus Kiristoos bakka sunitti na galateeffadhaan jenne nama abbaa waaqayyoo tokkicha abbaa kaisa samiirra jiru san gartee nama ajaja isaa raawwate malee tokko mootummaa gartee mandaruma safara sanitti hundiyaatu jaagaayi. Egaa. Ustaaza tadhagaa bakka Yohaannisiin 14:6 ka jedhu Yohaannisi hunduma yoo dubbistanii is abbaa malee eenyu abbaa arguu hin dandeenyu yoo ilma ufitti hin fudhanne isaan inni cubbuun kenna hunduu isaan jireenya nu jijjiirameera obbolowwan kiyya. Warra shaneen gootan hedhiin. Obbolowwan kiyya wal fudhannee mootummaa samii gallaalakka garaa keessan hin jabeessinaa kootta harka kennadha Yesuus Kiristoositti isa malee abbaa arguu hin dandeenyu. Iyyaa jira mogorsaa jira waaqa tulaagaa beekuudhaan akka kenne. Mashallah, laga guddaa sitti kenne. Hunna isaati anu fiyeessaaf kenna waaqaati. Maaneejii godhi kaate immoo sanni sitti kenne kana. Maaneejii godhi kaa qannasi dabalii yeroo barbaachisetti akkasitti godhi. Mee amma Yesuus Kiristoos na galateeffadha bakka itti tokko hin jiru kana walii gallee miti amma. Obseen eenyusumaan dubbadha dhiisati obseen ijee kamii.
An ofiin jettan see obseen kheer nama biraa waa martaadha. Sumaanin jedhe akkan jedhe Yesuus Kiristoos akka inni na karadhaa na galateeffadhaa hin jenne ilaallee jirra. Amma immoo Yesuus Kiristoos karaadhas jireenyas waan adda addaa jechaa turtemi karaa isaatii malee hin deemnu jette miti. Karaa isaatii abbaa wal argina. Akkasimi muca. Ati maal siin miti kan inni jedhe bara akkamitti wal argitaati. Ati abbaan sinuma waliin argitu karaa Yesuusiin. Yesuusiin waliin argine abbaa lamaa wal agartu. Argeera. Inni bar warra Israa'elootaatiin akkas jedhe bar warra bira jiran sanaaniin jaratti dubbate malee sitti miti. Anu Israa'el hambaa Israa'eli tanu. Ni torbi biyyaa jiru. Sagaleen kun nagaamaa jiru. Ni dhagama. Hayya. Sagaleen nagaamnaan bareedaadha. Hayyee. Irraa utaalte. Maqaa isaati. Abbush keenya kana dubbisaamee abbush kun gara islaamummaa irraa gara kiristaanummaa dhufanii hin fayyee jedha. Bakka dhukkubnu gaafadha duraan. Aywa. Abbush dura si dhukkuba ture moo? Abbush jirtaa? Inni bama jedhee isinitti himne. Maali abaarsaan jalqabdan. Nan fayyate jennaan ishee jedhanidha. Eentu na gaafatee akkanaan jedheen. Lakki ati nan fayye jennaan. Lakki eentu akka na gaafatee inni bamee jedhee itti maddean. Ayya muti. Lakki kaa gala.